Hosaa'ina ilma Daawitiif Maatiyos 21:9 Maqaa Abbaaf Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkotti amanee kan bullu maatiiwwan Waaqayyoo ashamaa akkam jirtu naguma keessanii xiqqaaf guddaan martu fayyinni Waaqarraa isiniif haa dhuftu. Naguma keessanii xiqqaaf guddaan martu dhiifamni Abbaarraa isiniif haa dhuftu. Hosaa'ina ilma Daawiti lubbuun koo amma fayyu hawwiti barbaaduun kennaa keetii fayyisuun siif karoora ofii koo fayyuu dhiiseen addunyaa keessa joora addunyaa keessi summii bakkeen ishee qoraatti bakka boqonnaan qabdu ta'an nama waraanti keessa oolanii buluuf guyyaan hunduu rakkinaa addunyaan gooftaan qabne kana ta'uu argina addunyaan gooftaan qabne kana ta'uu argina. Kunoo ilmi Daawiti kanumaaf jedhee dhufe gidiraa mucaa namaa balbala isheetti cufe Yerusaalemiin deemee har'a mootichi nagaa baguma gammadanii dhaga'aa oduu aagaa Yerusaalemiin deemee har'a mootichi nagaa baguma gammadanii dhaga'aa oduu aagaa. Yerusaalem galuuf yoo ga'an Beetfaagee gooftaan bartoota lamaan bakka barbaadetti ergee beenaatii adeemaa ganda fuullee keessanii harree hidhamtee jirtu bira yommuu geessanii dhaabbattee kan argamtu ilmoon haadha ishee faana dhaqaatii hiikaa fidaa inni barbaades ana yommusis namni tokko yoo waa isiniin jedhe dhimma isaanii qaba gooftaa keenyatu fedhe otoo hin tursiin si dafee isiniif deebisaa ittiin jedhaa hittimaa cimsaatii hubachiisaa jedhee gooftaan ajajee bartoota isaa lamaanii hiikuudhaaf deemaniiru isaanis gammadanii wanti raajichi jedhee akka inni fiixa ba'u Yesuus ni raawwate galanni isaaf haa ta'u namoota Xiyoonitti himaa warri Waaqni eebbise mootiin keessan dhufeeraa kunoo gad of deebise inni harree keessaa ilmoo ishee irra taa'e siifan dhufanne jedhu dursa raajiin barraa'e macaafa Zakkaariyaas raajicha boqonnaa 9 lakkoobsa 9 irraa shakkinaan naqii ilaali lakkoobsa 9 irraa shakkinaan naqii ilaali. Waan gooftaan isaan gorse bartoonnis raawwatanii harree ilmoo ishee wajjin lamaanuu kan fidani harreetti irra buusanii hundi isaanii uffata gooftaanis irra taa'ee hundumatti dubbata tuutuma sana keessa harki caalaan dafanii uffata isaanii gooftaaf karaa gubbaa afanii damee baala qabu mukarraa rukutanii warri kaan firfirsuudhaan karaarra ni guutanii inni duraaf duukaa jiru ol fuudhuudhaan sagalee hanga danda'u iyyee caraanuun tarree galee Hosaa'ina ilma Daawitiif Hosaa'ina inni maqaa Waaqayyootiin dhufu galateeffamaadha galateeffachuun dhiisinaa Hosaa'ina ol Waaqa gubbaatti Hosaa'ina amma fayyisi yaa gooftaa ni fayyina amma fayyisi yaa gooftaa ni fayyina. Akkasitti faarfatee sabni baay'een simate mandarri Yerusaalem sagalichaan rifate inni kun eenyu jedhan namoonni isa hin beekne tuutni isaa wajjin jirus deebiidhaaf waliin eegne. Aangoo isaa mirkaneesse eenyummaa isaa beeksise mirga isaanii sarbame bilisummaan eegsise Yerusaalem Yesuus akka ta'e tuutni martuu dubbate inni mormuun qaana'e maqaan isaanii guddate Yesuus akka ta'e tuutni martuun dubbate inni mormuun qaana'e maqaan isaanii guddate. Sabni bal'aan mirmirsee qabatee baala beexxii osoo manatti nafiin gadi yaa'ee bakkeetti amma ilma Daawitiin ililleedhaan simadhaa laphee keessan cufamee furtuu isaaf laadhaa mo'ee akka jiraatuuf laphee koof keessan irra Hosaa'inaa amma fayyisi jennee hundumtuu waamaa jirra waammadhaa ni dhagaa iyyaatii dhageessaa bakka yaaddan hundumaa isatu sin geessisaa waammadhaa ni dhagaa iyyaatii dhageessisaa bakka yaaddan hundumaa isatu sin geessisaa Hosaa'inaa ilma Daawiti amma fayyisi lubbuun koo fayyuu hawwiti. Daaqun Roobeeraadha.